kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa akkam jirtu har'a seenaa goobana daacee kutaa sadaffaa qabannee isiniin biraa dhiyaannee jirra. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Goobanaani toora qubataa raayyaa ittisa mataa isaa hundeeffatee ture. Kunis toora Bissii jedhamudha. Seenaa magaalotii biyya keenya hedduu isaanii yoo qorannu iddoowwan qubataa raayyaa akka turan ragaaleen ni mul'isu. Raayyaa isaas ega cimsateen booda biyya hundeessuu jalqaban. Laftii fi Oromoon Salaalees egasii qabamteetii Goobanaa jala galte. Weerarri biyya hundeessuu isaas Meettaa, Maccaa yookiin Gindabarat, Ada'aa, Cabboo, Gullallee yookiin Yakkaatti qajeele. Minilikis hamlee fi weerarri isaa akka cimuuf taayitaa raasummaa irraa ol guddisee dajjaazmaachummaa kenneef. Bara sana namni aangoo dajjaazmaachummaa qabu eessuma Minilik lammaffaa dajjaazmaach Daargee qofa ture. Ijoollee dhiiraa mootii Saala Sillaasee Shawaa afraffaati. Daargeen mootii ta'uyyuu nama fedhu ture. Garuu Goobanaatu fuula dhowwati malee. Goobanaani taayitaa dajjaazmaachummaa egaa argateen booda fitawraarota ofii isaatii raayyaa isaa keessatti muuduun weerara akka itti fufan ajaje. Innis weerara isaa gara abbootii lafaa to'annoo jala oolchuu qajeele. Minilik lammaffaan mootii Shawaa jedhamee bara 1870 gaafa aangoo Yohaannis afraffaa kennamuuf affeerraa magaalaa Lichee irratti Goobanaan keessummaan dhihaatee aangoo dajjaazmaachummaa fudhate. Sanaan booda Goobanaan ittuu onnatee akka leencaa aadaa akka kormaa baruudaa gara Guduruu, Maccaa, Jiibatii fi Guraageetti duule. Laga Gibees ce'ee mootota Gibee of harka galfachuun kutaa bulchiinsa jiddu galaatti humna isaa makate. Maarree Goobanaan kaayyoo Minilik qabatee Shawaatti gaafa socho'u Raas Darasuun ammoo ergama mooticha Takla Hayimaanot Goojjam qabatee laga Abbayyaa ce'uun Guduruu, Leeqaa fi Wallaggaa to'atee ture. Dhimmi waldhabbii Darasuu fi Goobanaa karaa hoggantoota isaaniitiin Atsee Yohaannis bira gaha. Waldhabbiin isaanii nagaan lafa hirachuun akka hiikamu Yohaannis ajaja dabarse. Haa ta'uutii Darasuu waan dideef Goobanaanii Darasuun lafa qabatee fi ilkaan arbaa walitti gurratee fi urgooftuu xirinyii lafa kaa'ee akka lafa dhufetti deebi'uu ergamaa erguun isa gaafate. Goobanaanii bara 1866 Marraabeetii, Goomeroo fi Chaa weeraree qabate. 1873 immoo Xummuugaa fi Adal hanga Azoolutti dhuunfate. Atsee Yohaannis afraffaan Shawaa gabbarsiisuuf yoo duulu Goobanaanii raayyaa Yohaannis rukutee meeshaalee waraanaa yookiin qawwee Sinaadirii fi Reemingitiin 1,000 loltoota waliin booji'ee raayyaa isaa cimsateera. Waldhabbii lamaan jidduutti uumameenis waraanni Goojjamii fi Shawaa Imbaaboo irratti 1874 gaggeeffamee mootichi Goojjamii Takla Hayimaanot injifatame. Goobanaani mirgaan galee akkaataan lola Goobanaa loltoota Raas Darasuu bitaa galee ture. Isaanii sirricha yoo lolan Goobanaan garuu riphee loltootatti fayyadamuun salphumaan irra aani. Imbaaboo irratti waraanni cimaan eega gaggeeffameen booda meeshaaleen ammayyaa Awurooppaarraa argatan kan mootichi Takla Hayimaanot hidhatee gogsitoota Shawaa, Salaalee fi loltoota Walloon hiikamee Minilik hoggansa Goobanaan moo'ate. Takla Hayimaanot koolii galummaan harka Goobanaatti kufe. Namoonni maasinqoo taphatanis haalicha yaadachuun akkanaan sirbaa turan.
እንግዲህ ጎጃሞች በምን ይስቃሉ? ጥርሳቸውን ሊሙት ተው ሄዱ አሉ hiikkaan isaasi. Sichi maal isaaniin kolfu goojjamoonni ilkaan isaanii limmuutti dhiisanii dhufani. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa seenaa goobana daacee kutaa sadaffaa marratti xumurra. Kutaa afraffaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Isin jaalannaa horaa bulaa.